Nama of jaalatutu namas jaalata jedheen beektee dursa ofiif kennita achii booda. Kan biraa immoo sittan agarsiisaaf shirri waan jijjiira kan biraa. Itti immoo kunis jira barantu wal bira Gaayisii mataa ani dura. namtitti of jaallattuu naan jetti Maazarii ijoollummaatti. Nama of Baay'ee nama jaalachuu irraa ka'a. baay'ee nama Shaarrabbiin raachuu faana Maazarii taphannaani. argite namtitti of jaallattuu kana naan jetti. Siiraaj akka waan har'a mudannoo har'a na mudateen siimarra ijoollee waliin taphachaa turre. Jimmiyyoo yeroo ijoollummaa taphannu beekamte ijoollee nama mana keessatti yeroo jeeqanii akka callisaniif akka naamusa bitaniif maal godhu beektaa jimmiyyoo taphachiisaniit afaan luugamuun akkasitti nu luugamaa oolan har'a tapha kana finnee adabbiin bishaan afaan keessatti abbuuqqatteetu jimmiyyoo jettee afaan keessatti abbuuqqachiiftee teessista. Jimmiyyoo maalidha muumee? Bittoo Beeku. mee rabbi jedhe Fonaadha ko. moonaadha ko. Jimmiyyoo jim angootan argee jim kan qawwee qabu jim. Isaa miti. Sirba Caalaa Daggafaa. Innis jira. Innis jira. Amma jimmiyyoon akkam beektaa maal inni kutaa gadaanaa barannu bara hin jira. Afoola keessatti jira. Egaa sababa ofirraa jiraachuu jireenya taphachaa jira. Isa simmiidhina simmiidhina. Har'a jimmiyyoo taphachiisee maal akka ta'e iyyuu isa barsiisuun qaba amma jimmiyyoo kana. Innaa ijoolleen amma galgala yeroo ta'an jimmiyyoon jira, dhiibboon jira, mammaaksa durii maal kun ijoollee taphachiisan hin jiru. Amma jimmiyyoo ijoolleen gaafa mana keessatti wacanii iyyan ijoollee callisaa hin didanii achi jimmiyyoo kan farda nyaatu, kan saree nyaatu, kan maal nyaatu, kan maal ta'u amma sangaan koo baar gahee deebi'utti yookiin handaanqoon kiyya baar gama gahee deebi'ee iyyutti namni dubbate kana hundaa nyaataa jedhan. Kan booda ati callistee dhuma teessaa jechuudha. Yoo dubbatte nyaatte waan sana bakka akka nyaattetti fudhatama. Yaadattee? Adabbiin keenya irra hiisa bakka. Bishaan of biraa qabda yaadayyu. Jimmiyyoo. Bishaan of biraa qabda yaadayyu. Namoota isaatii raachuudhaan namni Raachuu minaan inni jettanaan katamaatti dhaladhee katamaatti guddadhee barani. maal jechuudha katamaan jiru eenyutu jedhe. Jimmiyyoo ani katamaatti dhifa manaa godhetti moonetanii ni jedhan. Maal jechuudha katamaatti dhalannee guddanne garuu gaafa maatiin baay'ateedhaan mattabanne ibbaan ta'e fa'aan beektu nuti. Katamaan eessan jiru? Hin jenne. Ispeenika maal jechuudha? Ispeenitti maal jechuudha? Gaayis dabalataan godhaash. Har'a raachuu namooti taati ila jimmiyyoo hin beeku katamaatti dhaladhee hin jiru midhaan jedha. Har'a waan ani isa godhu laaltu. Amma hin argitu. Jimmiyyoo angootan argee kan qawwee qabu. Har'a namooti taati raachuu gujiin isa godhu. Wayne wiinii koo ara gaayis wiinii koo fudhachuu hin qabdu. Wiinii tamara wiinii torba gaayis hin dabbara foonaa. Torbanuu gara natti naa fida. Ara gaayis wiinii torbanuu jalaa fudhatan. Si raachuma ibboo fa'aan beektu ibboo sin beeku naan jedhame maaloo. Foonaan akka kanas hin beeku. Ibboo akka? Nan beeka malee. Ibbaan ta'e hoo? Ibboo? Ibbaan ta'e. Ibbaan ta'e maalidha? Ala lakkii moonetanii katamaatti dhaladhee guddadhe lakkii. Ijoollee laala mucaa katamaa ambootti namni dhalatee guddate kamittiin wallaale maal jechuudha safara keessan hin jiru moo akkanatti mana namaa fa'aa
Si namni mana namaa fa'a amma fakkeenyaaf qe'ee namaa barsiisuudhaaf namoota naannoo keessa jiran baay'ina isaanii dhibbantii ta'e mana amma fakkeenyaaf ollaa keessanii dubara sadiitu jira yoo ta'e dhiira lama qabu abbaa warraa fi haadha warraadha. Maal jedhu dhibbantii ta'e jettaa achi raadaa jettaa jibicha abbaa warraa haadha warraa yookiin sangaa sa'a jettee sanboodha safara keessanii nama 5 yookiin 7 ta'anii maatii 7 barbaadda jechuudha. Guys, taayimingii eegaati amma garaachuu adabbii kana dabeen taphattaanoo taphanna jechuudha. Jimmi yoo kanan. Ani firaan qabu. Shiraachee